Nageenyi waaqayyoo isin yaa baay'atu akkam jirtu hordoftoota tiktookii kooti jirra jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jecha egaa har'allee immoo viidiyoo tokko walitti deebinee jirra mee koomentii obboleettiin keenya tokko na gaafatte koomentii irratti akkasuma kaarashiidhaaf deebisuu dhufe jechuudha. Viidiyoo kana hojjedheen turelleedha viidiyoo ishee na gaafatte kana yaa viidiyoo kiyya keessa seentee daawwachuu dandeessi jechuudha. Maal jettee lubbuu qorichi borcii balleessu naaf himee jetteerti. Viidiyoo keessatti illee jedhee jira ammallee rakkoon qabu siif nima. Lubbuuti yaa wanti borcii balleessu tokkoffaa akkuma gadda viidiyoo irratti hojjedhetti loomii xiqqoo fi bishaan burcuqqoo tokkotti qiccee akkasitti ganama jechuudha. Ganama gizee congaarraa qabaatte immoo hin dhugin. Congaarraa qabaannan congaarraa si guba waan ta'eef loomiin jechuudha. Garuu ittiin baay'isinaa xiqqee jette maaliif hanga tokko loomiin faayidaa guddaa qabaa hin beektanii. Nyaatuma kam keessattuu loomiin hin godhama beekaa jirtanii salaatota garaagaraatti illee wantoota garaagaraa keessa loomiin irra caala hin dhabamu jechuudha sirriitti jira. Kanaaf itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Isatti fayyadami ganama jechuudha. Akkuma kaatan illee midhaan nyaatanii isa dhugiitii sa'aatii tokkoon booda wanta kafiifa ta'e yookiin immoo wanta bakka qaama kee ijaaruu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf foon lukkuu, foon horii, ruuzii, shokolaataa kanneen irraa bilisa ta'e qixxaa bigaalaa irraallee bilisa ta'e illee gaarii miti. Bakka saamuunii fi tostii wantoota akkasii sanitti waan barbaadde keessa dibattee jubuunii ta'ee fuusuudanii ta'ee zayituunaa fi osoo sirriitti argattee zayituunaa fi labna akkasiitiin akkasuma immoo zaatara hin beektan wanta akkasiitiin osoo nyaattanii hedduu takka bareedudha jechuudha qaama keessaniif baay'ee bareedadha warri borcii qabdan warra borcii hin qabdanis hin jedhama warri hin qabne immoo waan barbaadan nyaachuu dandeessan keessa rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf isatti fayyadamaa isiniin jedha. Isatti fayyadamu obboleettii koo. Wanta ammas hin jeekaa immoo kaan irraa fagaadhuti kan akkanaa kanatti fayyadami waan barbaadatti dibattee saamuunii fi tostii kee xiqqoo goggositee akka waan goggosuu gootee yaannoodhaniin nyaachuu dandeessaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo salaaxaa asirratti fayyadami. Salaaxaa asirratti fayyadami yeroo galgala jechuudha. Galgala nyaata xiqqeessi. Nyaata wanta qaama kee ijaaru san xiqqeessiti salaaxaa nyaadhuti rafi. Salaaxaadhaan baay'ee bareedadha. Qaama kee wannaa gochuu borcii sirraa hanga tokko hir'isuu danda'a jechuudha. Sitti guddachaa hin deemu jechuu irrachaa deema malee guddachaa hin deemu. Akkasuma immoo ispoortiin hojjetina. Ispoortii gaafa hojjette qaamni kee banamaa deema waan ta'eef nuti ispoortii hojjettanii qaamni keessa adda yaa'eetu furdachaa deema. Ispoortiin nama bakka hanga jireenya ofii jijjiiru kan hojjetudha. Dhaabde taanan qaamni kee akkuma pilaastikii adda yaa'aa jechuudha. Gaafa san sitti guddachaa deemaa jechuudha. Maaliif nuti tolee guyyaa hunda ispoortii hojjechuu hin dandeenyu garuu waan kana gootanii irra baay'ee bareedaadhaan jedhan akka kiyyatti ofuma keessanii nyaatuma irraa harkistanii wanta nyaata qaama kee ijaaru irraa fagaattee bakka waanuma kafiifa qaama keetiif kafiifa sii ta'e nyaataa jechuudha. Keessattuu salaaxaa asirratti fayyadamee kasiifaa asirratti nyaadhus hin jedha obboleettii koo yoo jaalatte jechuudha. Congaarraa qabaannan immoo loomii dhugni. Congaarraa yoo qabaatte ofitti hin dhiyeessiniiti nyaatuma namas hin jedhe kanneen fi salaaxaa akkasii fayyadame malee jechuudha. Kanaaf inni lammaffaa sadaffaa sitti beera arfaffaan immoo yeroo tokko gizee tokko nuti hin beektan ijoolleen keessattuu biyya kana keessa biyya ormaa jirru nyaattaniituma jechuudha. Akkuma nyaattassanii uma nyaattasan daftanii rafina. Daftee rafin nyaatti jechuudha. Nyaadhuti sochee yoo sun jedhu nyaadhuti hojjedhu. Fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee qo'ee dhindhee xumurree nyaanna jenna yeroo baay'ee akkasuma anumarraa jalqabee jechuudha. Qo'ifachuu dura waliin gaadhee taa'ee tan nyaadhan jedha. Garuu dogongora sun dhugaa rabbii dubbachuu. Dogongora maaliif osoo nyaannee kaanii hojjennee irra nyaanni sun qaama keenya keessatti daazistii adeemaa jechuudha. Socho'aa qaamni sun nyaanni sun jechuudha. Yookiin immoo nyaannee yoo hojii fixnee teenye akkuma jaraa san taanaa jechuudha. Jarri immoo maaliif jarri beeku hin ilaalaa hundi isaanii gurguddaadhaaf furdaadha jechuudha. Bakka nyaanni garaa keessa ijjeta socho'uu hin danda'u nyaanni isaan garaa keessatti jechuudha. Innaa kanaafiyyuu isinillee nyaadhatii hojjedhaa sa'aatii takkaas taatu taap jedha kosiifaa gattanii warra akkasii hojjettanii qaama keessan keessa nyaanni faca'a walitti tuutta'ee isin borcii isin baasuu jechuudha. Walumaa galatti yookiin kershii isin ittiin baasuu jechuudha. Kershii jedhaan jirri. Kanaaf akkas godhiisin jedha obboleetti koo irra caala nyaattanii rafina. Yeroo baay'ee nyaannee rafna nuti irra caala
nyaatanii rafina akkuma nyaatasanii rafina sosocho'aa isin jedha socho'aa isin jedha ispoortiin hojjetanii manuma keessa waanuma hojjettu san nyaadhutii ka'iitii hiiqaa kee dhiqii kosii kee gatii kafana kee tokkosii baqa kanumatti akkas ta'a jechuudha. Kanaaf salaaxa rakkoon qabu nyaattee illee rafte garuu nyaata kaawwee nyaattee rafnaan badaadha isin jedha. Kanuma obboleettii koo itti fayyadame nagaa ta'a fayyaa ta'a sanin jaaladha. Ijoolleen kaleessa warroonni kaleessa viidiyoo hojjedhe irratti nagaafachaa turtan jechuudha. Nama baay'eetu nagaafachaa jira keessan karaa feesbuukitiinis gara tiiktookitiinis nagaafachaa ture. Maal taate maaliif boo'ichaa maaltu si qunname maan jechaa turtanii jechuudha. Ani galata waaqaa'umtu na qunname. Ani ofii kootti rakkadheeti miti kanan boo'e. Ofii kootti rakkina keessa seeneeti miti kanan boo'e. Ijoollee keenya obboleewwan keenyatu rakkina keessa jira. Ijoolleen keessattuu reefu waggaa lamaan kana jidduu dhufan keessattuu reefu waggaa tokko kan hin guunne fa'aa kan ji'a lama ji'a sadii ji'a afur waggaa yani ji'a hin guunne kan waggaa guutan akkas wantoota akkasii kan ijoollee akkasitti rakkachaa jiraafan sagalee ta'e malee ana ofii kootii miti galata waaqayyoon mana bareedan jira mana gaariin jira mana akka barbaadutti jiraadhu hin jira jechuudha akka maatii koo biyyaatitti kanan jiraadhu waliin jira jechuudha walumaa galatti ani mana bareedan jira ofii kootii miti kana sagalee ta'e jechuudha. Kanaaf warra nagaafatan galatoomaan fadhaay ani obboleewwan keenya as keessatti rakkachaa jiraniifan sagalee ta'e malee ana ofii kootii miti galata waaqaan nagaa guutuu qaba fayyaa guutuu qaba guyyaa takkaayyuu rakkadhee hin beeku biyya kana keessatti jechuudha galata waaqayyoo. Kanaaf kan rakkachaa jiru ijoollee keenya haaddisii dhufanii haarawaa dhufanii jechuudha ishee kanaafis sagalee ta'e akkasuma na hubattanii jechuudha warroonni nagaafachaa turtanii. Inni taasisuudhaan immoo ammallee ijoollee keenya sagalee ta'aa fi ammas baay'ee rakkachaa jiru hedduu rakkachaa jiru. Warroonni immoo mootummaa asii irratti dhiibbaa waan garaagaraa akkas gootanii alaabota irratti waan akkasii gootanii dogongora guddaadha kun dhugaa waaqaa dogongora guddaadha. Mootummaa asii jechuun takka akka mootummaa kana nama danda'een jiru jechuudha. Dhugaa mootummaa akka Saudi Arabiyaa nama danda'een jiru maaliif hojjettan warroonni waraqaa hin qabne meeqa hammatee taas keessatti hammatee dhokatee ta'a jechuudha. Hammatee jechuudha ofitti hammatee dhokatee ta'a jechuudha kan waraqaa hin qabne nu danda'ee jechuudha inni walumaa galatti inni nu danda'e mootummaa wanti nu godhe tokko hin qabu alaabaan sun nu godhe hin qabu mootummaan asii Saudii wanti nu godhe hin qabu kanaaf mootummaa Saudii wanti tuttanii hin qabdaniin jedha walumaa galatti anasiin dhaamsa kooti kun isin dhaame. Inni lammataa immoo ijoolleen ammallee kara biyyarraa karaa as dhufaa jirtani of eeggannoo cimaa godhaa kanuma waan as deemtanii rakkachuu irraa biyyuma keessan teessanii hojjechuu isinii wayyeessin jedha. Kanaaf biyya keessa taa'aa hojjedhaa malee biyya ormaa deemna jettanii yookiin biyya asii Saudi Arabiyaa fudhatan jettanii asitti rakkatina maaliif kan akkana nu gochaa jiru imbaasii keenya yookiin biiroo keenya irraa dhufan malee wanti mootummaan asii wanta nu godhe tokko hin qabu. Kanaaf imbaasota akka nurraa cufamu bakka akka Saudi Arabiyaa nurraa cufamu akka sagalee taanuuf akkas jedhee hojjedhe malee viidiyoo sanii ani gara kootiin Saudi Arabiyaa baay'een galateeffadha baay'ee tokkoon itti gammada mootummaa asiitti jechuudha maaliif gammachuu guddaan qaba nama akka kanaatti hammatee taa'u takkaayyuu argine jechuudha. Waraqaa malee dhokatee taa'u ijoolleen keenya meeqatu bahaariin dhufee asitti hojjetatee dalagatee hojjijjiiraa jira meeqatu jira jechuudha biyya kana keessatti bahaariin dhufanii waraqaa hin qabne jechuudha hammatee taa'uuf keessatti jechuudha. Kanaaf isa galateeffachuu qabna mootummaa kanaa jechuudha walumaa galatti isa galateeffadhaa kan rakkina qabu imbaasii biyya keenyatti. Kan rakkina guddaa ijoollee keenyarraan gahaa jiru gaafa achii fidan birriirraa quncisanii biyyarraa gaafa fidan birrii quncisanii asiillee gaafa midhaan fudhattu immoo birriirraa quncisanii ijoolleen keenya gaafa asii shurraabii xuffisanii fidanii lakkoofsa kennanii fi gaafa ishiin asii rakkattee yookiin manni sun ta'uu fi didee nyaanni dhabamee yookiin kan tuman ta'ee kan dararan ta'ee hirriiba dhabdee sa'aatii 24 hojjettee ta'ee yookiin rakkattee itti bilbilatte nutti hin bilbilinii of ajjeesii akkasumas godhi jedhuun baasin keenya jechuudha. Kan rakkina guddaa qaban malee warra biiroo keenyatti yookiin imbaasii keenya malee wanti mootummaan asii rakkina takka hin qabu. Kanaaf mootummaa asii namni takka hin tuqidhaas hin jira. Akka kootitti isa isinii dhaama. Adaraa keessan dhaamsa kooti hanga dhumaa viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Si fayyada jedhee si yaada. Galatoomaa ulfaadhaa ammallee sagalee ta'u.